Qabaanii Paarlamaan Itoophiyaa dhaabbata bilisummaa uummata Tigraay galma shororkeessummaa jala baase. Waraan Tigraay jalqabameeni Paarlamaan Itoophiyaa caamsa bara 2021 woboo dabalatee TPLF garee shororkeessaa jedhanii labsan. Murtee irraa Paarlamaan fudhatu kuniin bu'aa akkamii qabaa jedhee ogeesseeraa fi durtaan waldaa hawaasa Oromoo Minnesota Kataa'e obbo Bahar Umar gaafadhe. Kuni kan agarsiisu qaamonni waliigaltee Tigraay san mallatteessan murannoo fi fedhii waliigaltee san hojiiroochuu agarsiisa. Kuni ta'uun ammoo mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay hirmaannaa gara mootummaa federaalaa keessatti qabaatu dabala. Akkasumas gargaarsa kana dura mootummaa naannoo Tigraay irraa dhaabbatee gama bajetaatiin gama ramaddii humna namaa mootummaa federaalaa garasitti godhuuf tarkaanfiin kuni hirmaannaa fi waliigaltee hariiroo mootummaa Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru mootummaa federaalaatii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru kan cimsuu fi kan kallattii qabsiisu. Akkasumas shororkeessummaa irraa kaasuun kuni himannaa kana dura hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi hooggantoota waraanaa isaanii irratti baname tarii kanuma wal qabatee walii himannaan sanillee akka dhaabbatu akka addaa jiru godhuu danda'a. Kun yoo ta'e immoo namoonni kuni bilisaan mootummaa wajjin marii gaggeessuu biyya keessa illee deemuu imala gaggeessuu irratti karaa isaanii mijeessuu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa walii taraaruu fi fedhiin gam lamaaniinuu jiraachuun beekama. Garuu hagammaa wanti mallattaa'e kamuu hin jiru. Ammoota shororkeessummaa jalaatti isaan hambisuun fedhii dhabuu hin argisiisu. Gaafa waliigalteen lola dhaabuu yookaan waliigalteen araaraa humnoota Tigraay fi mootummaa gidduutti godhamus hawwiin jiruu fi fedhiin uummata Oromoo fi uummattoota biyyasanii fi gama dippiloomaasiitiin illee hawwatamaa ture. Akkuma marii lolli kaaba Itoophiyaa san marii araaraatiin dhume lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf gara araaraatiin gama marii siyaasaatiin akka dhumamu abdatamaa ture. Gama waraana bilisummaa Oromootis fedhiin waliigaltee siyaasaa fuudhaa jiraachuu agarsiifamaa ture. Gamoo haga ammaatti mootummaan fedhii waraana kana gara nagaatiin xumuruudhaas hin agarsiisne haga dhiyootti. Gaafa garee shororkeessummaatti ramadan adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo walumaan ramadanii amma immoo warra adda bilisa baasaa Tigraay jala shororkeessummaa san jala kaasanii jiranii. Garuu waraana bilisummaa Oromootis silaa kaasuun gaaruma ta'a. Garuu ejjennoo mootummaan qabu garuu xiqqoo adda. Akkaataan itti mootummaan waldhibbee warra Tigraay gidduu jiruu fi waldhibbee waraana bilisummaa Oromootti jiru ilaalu garaagara ta'uunsaa kanaaf gufuudha jechuudha. Waldhibbee warra Tigraay kana jiru garaagarummaa siyaasaa fi qoodanis aangootti fudhatee ilaala mootummaan. Garuu immoo dhibbee rakkoo siyaasaa Oromiyaa keessa jiru kana tokko akka siyaasaatti hin ilaalanii. Lammaffaa fi hunda caalaa immoo kan marii siyaasaatii fi nageenya buusuudhaaf daangaa ta'e mootummaan sochii Oromiyaa keessa gaggeeffamu kana akka dibdaa mootummaa fudhachuu mootummaa abboomuu diduutti fudhataa akka mootummaan jedhutti gaafiin Oromoo deebite gaafiin Oromootis kan deebite muummichi ministeera Oromoodhaa aangoo guddoo biyyattii argachuuni. Kana booda gaafiin Oromoodhaa deebi'ee gaafiin siyaasaa deebi'ee jira. Gaafiin misoomaa fi dinagdee tokko adeemsaan itti fufna akka jedhu malee dhibbeen siyaasaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafii siyaasaa gaafii haqa qabeessa qabaa. Kanaaf fincilaa jiranii kanaaf lolaa jiran jedhee jenna akkasii waan hin qabneef mootummaan dhimma kana akka dibdaa aangoo muummicha ministeera yookaan mootummaa kanaa didu mootummaa kanaaf abboomuu didutti waan ilaaluuf mariidhaaf qophii ta'uu hin dandeenye. Garuu ammoo dhugaan jiru akkuma naannoo Tigraayitti fi naannoo biraatti jiru dhibbee siyaasaatu jira. Dhibbeen siyaasaa kunis uummanni Oromoo ibnumaa gaafiilee fi dantaa kana dura argatan haga tokko booda deebi'u akkasumas gaafiileen barootaa kan akka uummanni Oromoo ofiin of bulchuu gaafiin afaanii gaafiin dinagdee walumaa galattuu mirgi uummanni Oromoo akka uummataattis ta'e akka naannoo Oromiyaa akka naannootti argachuu qabdu waan sharafameef sharafamuu qofa osoo hin ta'in mirgoonni fi dantaaleen kana dura haga tokko kabajamanillee carraan mirgoonni sanis sarbamuudha. Sarbamuun mirga dhala namaa waan itti fufeef uummanni kanarraa waraana bilisummaa Oromoo kanaaf falmachaa jira. Gaafiin jettuu gaafii siyaasaati. Dhibbeen jettu dhibbee siyasaati. Dhibbeen siyaasaa marii siyaasaatiin malee waraana walitti banuudhaan yookaan humna waraanaatiin cabsinee haasa kan nisiisnee of jalatti bulchina jechuudha waan ta'u miti. Mootummaan akkuma fedhii warra Tigraay kana wajji araara buusuutiin mul'isee gama uummata waraana bilisummaa Oromootis marii araaraatiin rakkoo jiru furuudhaan biyya san keessatti nageenya waraaraa waliigalaa buusuu ni danda'ama. Bakka tokkotti ibidda dhaamsanii bakka biraatti ibidda qabsiisuun nageenya waliigalaan fidu nageenya biyya san keessa kan dhufu chirichaaroodhaan tokko tokkoon osoo hin ta'in jumlaadhaan waliigalatti biyya san keessa dhibbee siyaasaa furuudhaan nageenyi amansiisaan argamuu danda'a jechuudha. Ulfaadhoo Obbo Bahar.
galatama. Alee tiriir baan hiriira kan irratti poolisiin aarimi manees dhukaas Zalaalam Taaddasaa gabaas qaba. Waraana kaaba Itiyoophiyaa waggaa 2 ture keessatti namoonni walakkaa miiliyoonaa ol du'u ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo himanii ture. Hedduu irra immoo miidhaan qaamaa gaheera. Amma erga waliigaltee nageenyaan waraanni dhaabbatee warri qaamni madaa'ee fi hir'ate rakkoo keessa jiraachuu himatu. Tibbanas hiriira bahuun deeggarsa barbaadan ibsataniiru. Namoonni kunneen handaara magaalaa Maqaleerraa eegalanii hiriiraan gara gidduu magaalittiitti imalan. Aangawoota naannichaa waliinis dubbataniiru. Namoonni waraana irratti miidhaman kunneen wal'aansa fayyaa fi nyaata gahaa gaafachuuf hiriira bahu TV'n naannichaas gabaaseera. Maddeen bakka sanaa BBC'tti akka himanitti humnoonni nageenyaa hiriirtonni bakka qabatanii jiran irraa ka'uun gara gidduu gala magaalaa Maqalee akka hin imalle humnaan dhorkuuf yaalanis hin dandeenye. Gidduu gala keessa tursiifamanitti wal'aansi fayyaa nyaataa fi uffannaan gahan waan dhiyaataaf hin jirreef hiriira ba'uun mormii dhageessaniiru. Miidhamtootni waraanaa hiriira ba'an kunneen wayita hiriira ba'an hedduun isaanii kan of danda'anii hin deemne ta'uu fi meeshaalee deeggarsaa fayyadamuun kan imalan ta'uu jiraattotni Maqalee himaniiru. Haala kanaan baha Tigraay iddoo tursiifamanii jiran Kuhaa Mallas kaampaas jedhamurraa gara waajjira bulchiinsa naannichaatti imaluun gaaffii isaanii dhiyeessuutu dhaga'ame. Hiriira kana bittimsuuf humnoonni nageenyaa aara imimmaanessitu dhukaasanis namoonni kunneen garuu cichanii gara waajjira bulchiinsa imalaniiru jedhan jiraattonni. Duuba qondaaltota olaanaa TPLF kan bulchiinsa yeroo fi akka hooggananiif filataman obbo Geetaachoo Raddaa argatanii dubbisaniiru. Aangaan TPLF kun gaaffii miidhamtoonni waraanaa kunneen kaasaniin guddoo akka gaddan ibsan. Rakkoon isaanii hatattamaan akka furamuus waadaa seenan. Namoota kanneen ammoo konkolaataadhaan gara iddoo turtii isaaniitti deebisan. Waraana waggoota 2 darbaniif kaaba Itiyoophiyaatti gaggeeffameen 10,000 kan lakkaa'aman du'aniiru. Kanneen waraana keessatti miidhaan qaamaa irra gahe keessaa tokko BBC Afaan Tigreetti akkas jechuun hime. Sababa hanqina qorichaa fi meeshaalee wal'aansaan nuti tajaajila fayyaa ga'aa ta'e argachaa hin jirru. Waraana kana karaa nagaan furuuf mootummaan Itiyoophiyaa fi humnoonni Tigraay sadaasa darbe erga waliigalanii waraanichi dhaabbateera. Akkaataa waliigaltee kanaan hidhattoonni Tigraay hidhannoo hiikkachuun leenjii haaromsaa kan fudhatan yoo ta'u naannicha keessatti raayyaa ittisaa irraa kan hafe qaamni kamuu hidhatee socho'uu akka hin dandeenye waliigalameera. Waliigaltee nagaa kana booda deeggarsi namoomaa fi meeshaalee wal'aansaa fayyaa gara naannoo Tigraay akka seenan taasifameera. Garuu ammallee hanqinni akka jiru ogeeyyiin fayyaa. Kana diroonii haaraa tajaajila daddaaf oolu hojjechuun milkaa'uu him. Amaanuweel kalaqa qofa osoo hin taane barattoota sadarkaa lammaffaa kenna kalaqa qabanillee barsiisaa akka jiru him. Zalaalam Taaddasaa kaayyoo isa jalqabaa fi waa'ee hojii isaa gaafate. Barsiisaadha. Gara caalu STEM Centerii keessatti kan barsiisu. STEM Centerii keessatti ijoollota high schoolii fi elementarii barsiisna. Waa'ee makalaqaa kana barsiisna. Waa'ee elektirooniksii, basic computersii, basic 3D printerii, technical drawingii, waa'ee soolaarii kana fa'a. Keessumaa immoo saayinsii xiyyaaraallee hin barsiisna jechuudha. Ani aviation company keessa waan tureeti. Yuunivarsiitii Dambidolloo barattoonni kunneen filamaniiti kan isaan galan? Akkamittidha kan isaan filamanii? Tokkoffaa ijoollee raankii keessa ba'an ijoollee tokko akka 3 yookaan tokko akka 10 ba'an kan filamu. Lammaffaa immoo ijoollee kennaa kalaqaa qaban waan xixiqqoo of harkaa qaban kaartoonii irraa wantoota akkasii kan hojjetan kan waan akkasii yaalan jechuudha. Tibbana diroonii gara biraa hojjettanii akka milkooftan dhagaye. Mee waa'ee isaa nutti himi. Inni duraayi diroonota yertuudha kan hojjennee turre nuti. Diroonii 2 maltii-koopterii 2 fi fiksed wingii 2 kan nuti miidiyaa irratti baasnee turre waggaa tokko dura. Amma garuu diroonota 20 ol hojjedheera ergasii. Fakkeenyaaf si tarreessuuf jecha baayikoopter kan jedhamu hojjedheera abbaa bilaambillee 2, tiraayikoopter kan jedhamu hojjedheera abbaa bilaambillee 3, kwaadkoopter ni jedhamu abbaa bilaambillee 4ti. Maal isheen bilaambilleen kun? Bilaambilleen suni proppeller isa jedhamu sanadha. Ishee naannoftu sana? Ishee naannoftu sana. Ayyee inni ammaa kun isa duraarraati adda kan isa godhu humna isaati moo maal isaati jechuudha? Tokkoffaayi diroononni gaafa dizaayin yookaan immoo proogiraam ta'anii fireem taayippii isaatiiti. Koopter taayippii isaatiin kan itti proogiraam gootu. Fireem taayippii jechuun haala taa'umsa nanna isaati jechuudha. Inni kun amma Octo Quadcopter jedhama. Inni nuti amma gidduu kana paablish goone jechuudha. Maaliif gargaara? Maal hojjechuuf oola? Wantoota garaagaraa hojjechuuf oola. Fakkeenyaaf kan keemikaala biifu, keemikaala miililiitira 300 kan biifu jechuudha. Ammuma bilqaaxxii Coca-Cola tokko jechuudha. Kan biraan PA drone kan jedhamu jira. Public Announce drone kan jedhamu kan sagalee guddistuu jechuudha. Inni biraan abidda dhaamsuu danda'a. Fire extinguisher ishee xiqqoo konkolaataa keessa teessu sana ishee jala seetti fannisneetu sarvoo mootorii waan jedhamutu jira. Sarvoo mootoriin sun immoo akka inni
akka quba harkaatti gadi qabu goona jechuudha. Dabalataan alaabaa garaagaraallee fannifatee fudhatee deemuu danda'a. Paaraashuutiidhaan illee paaraashuutii sana kaartoonii keessa keenyetu jala isaatti keenya. Isa booda paaraashuutiin suni mi'oota xixiqqoo haga giraama 800 olitti 800 fi kiloogiraama 1.2 gidduutti baachuu dandeessi jechuudha. Iddoo jedhame sanatti buusuu dandeessi jechuudha. Qalbiitti gadi bu'aa jechuudha. Inni kan biraan immoo waraqatoota garaagaraaf waraqatoota beeksisaa ta'uu danda'a, waraqata cidhaa ta'uu danda'a, waraqata baga gammaddanii ta'uu danda'a. Akka bizinees kaardii xiqqoo sana hojjetameetu isa kanallee facaasuu danda'a jechuudha. Amaanu'eel mee gara lixaa kanarra keessumaa gara Wallaggaa kana dhiyeenya kana kalaqa diroonii kanatu bal'inaatiin dhagahamaa jira. Wallagga bahaatis ijoolleen tokko akkasuma hojjetanii ture. Atis kanaan dura hojjettee turte ammas kanumatti jirtu. Kaayyoon keessan yookaan galmi keessan dhumaa maal ta'a? Maaliif asirratti xiyyeeffattan? Faayidaa isaatu naannoo kanarratti barbaachise moo? Baay'ee gaarii, gaaffii gaariidha. Tole ani Dajan Aviation Industry keessaan hojjechaa ture Bishooftuusa jiru jechuudha. Achi keessatti fiksed wingii hojjedheen ture. Fiksed wingii 3 hojjedheen ture. Xiyyaara isa guddaa hojjechuuf. Gaafa ni Dambidooloo Yuunivarsiitii dhufu garuu waan lama yaade. Tokkoffaa maal yaade diroonii maltiikooptarii ta'ee bilaambillee isa abbaa 4, abbaa 5, abbaa 6 isa qabu jechuudha maltiikooptar jechuun. Agricultural diroonii hojjechuun qaba jedhee murteesse. Maaliifin kana murteesse yuunivarsiitii keenya keessaa lafa qonnaa hektaara baay'eetu jira. Isa kana keemikaala harkaan itti biifu namootatti itti biifa. Kana diroonii hojjedheetanii keemikaala kana itti biifamuu qaba jedheetanii yaadeetanii akkasittiin hojjedhe jechuudha. Inni lammaffaan immoo xiyyaara guddaan hojjechuu barbaadanii. Ulfaadhu fayyaata. Baay'ee gaarii. Saniif ibsaa kan bal'inaan nuuf ibsuu fi waayilii kee Zalaalam Taaddasaa biraatti argama. Zaloo baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegde akkasumas baga jala bultii sooma ramadaanaan geesse asli. Galatoom Zaloo. Akkuma beekamu addunyaa keessa uummanni Islaamaa yookiin Musliimoonni addunyaa keessa jiran borirra eegalee soom hidhachuu fi yookiin iftaan soom hidhachuuf deemanii warri ispoortiileen kan Musliima hedduutu jira. Muhammed kanumarraa eegallu. Warri amma bar sooma kana akkamiin taphatan fakkeenyaaf yoo nu soom furuuf galgal yoo isin geettee faxaruuf isaan maal ta'uuf deeman? Akkuma beektu kubbi miilaa ispoortii humna jabaa gaafatu soomarra ooltee kubba miilaa taphachuun immoo baay'ee cima sanu dorgommiidha. Taphattoota kan akka Sadio Maanii fa'aa, Muhammed Salah fa'aa, Abdullahi Dikooree Evertoniif kan taphatu sarara gidduura jechuudha. Isaan fa'aa akka sooman ibsanii jiru. Kana dura Sadio Maanii fa'aa soomuma hiikanii yookaan osoo soomarra jiranii taphataa turan Muhammed Salah fa'aa ammallee taphatan Everton Abdullahi Dikooree guyyaa kaleessaa yeroo soomaa kanatti ga'umsuma gaarii akka argisiisaatti fuuf ibsee jira. Garuu asirratti deeggarsi akka isaan barbaachisullee himanii jiru. Sooma hiikuuf sa'a tapharra ooluu waan danda'uuf daqiiqaa muraasa